fayyaaqii sadii mee yeroo takka sagaleen dhageessisa akkam jirtan fayyaaqii sadii indamin waa laachuu iskiilii jambir jirtuu jaalawwan urjiiwwan qaqqaalii kanneen as jirtan ollaawwaniif aaliin kan miillaan dhuftan motooraaf saayikiliin kubur keessummaa weelkaam kullukum kubur keessummaa weelkaam kullukum akkam jirture indamin waa laachuu seettaay walaan kuncheer salaan kuyyar kuween hundi walii galaan how are you doing to all in one how are you doing to all in one tashakkuri dirim waliin dhufuu keenyaaf tokko taanee asitti argamuudhaaf yeroo soo qaaliidha inni nuuf kannee yaabisa dhaga'uun nuufis argame taankii wandimme hadha galgalli waa tole taankii wandimme hadha galgalli waa tole maal jennaree warri aartii guddisuudhaaf isaan kutatan for unity karaadha nuuf saaqan for unity karaadha nuuf saaqan. It is a sign for communication. Art is a sign for interrelation. To make unity between society, let us pride Mattu University. Let us pride Mattu University. Qalamni dhaabbatee waraqatti dhaadhatee yoo si buburreessee addeenya kee balleessee aartiidhaan guddisee jedhee nu mul'isee aartiidhaan guddisee jedhee nu mul'isee. Biyyatti waraqaan ani jiraadheeti kan aartiin dagaagu bifa koos jijjiiree inni na haguugu. Arti mul'isu narratti haa margu arti mul'isu narratti haa margu arti kun faaya tokkummaa osoo hin dubbatin bifaan ibsama bishaan qabbanaawaa kan qabu qoraasuma yeroo lafi qaban hagam takka mi'aawaa akkanumaa beeki qalbiidhaafis dawaa akkanumaa beeki qalbiidhaafis dawaa min biyyee liglas waa'ee artii kana danda'ee waan fitu teenshinaan na jira زبية ليلة ما جت جرنا لا يا أخي نتكلم ما عندنا شوية قليل هنقل منجر شوية قليل هنقل منجر أجد خجبا كنا يجسو إنتو بدمالي إسيه ديسو I will tell you تنتهي هنجلسو I will tell you تنتهي هنجلسو كنما خيه فولا ناوده وصولي يادين في جدور بيه سبيديو الآن يرون كافي كو لكا تزكى سنا جايبو لكا تزكى سنا جايبو من تنو جرنا من تفتره يكتا ندورا أنهم فتره يتال لجابو مكروني مالي جديرون جمنا جمس إلالي لكا إنكل فينو إجاهو بنده إرده بيه فلقو ستاوده gadi jedhee yeroon sa'aatii mil'adhe wayyoo sa'aatiin kudha lama bas ammallee wayyoo sa'aatiin kudha lama bas ammallee dubbii ho'ichuun ani barbaade isa ibsachuudhaaf jechaanis gaade isiniif bilcheessee isiniif waade akka hin banneef isiniif qadaade kunoo banadhe lijammir wandimme kunoo banadhe lijammir wandimme yeroo wal nyaataa yeroo jalqabnaa mata dureen keenyaas yeruma tanaa yeroo jammarree taayimii raawwannaa waqti waa qaali itti fayyadamna waqti waa qaali itti fayyadamna jireenyi barataa si godha maraata ni fakkaata malee ni jijjiiramta yeroof gadi jetta guddattee mul'atta obsitee eessallee dabarta fataanaaf ji maaf dabbaratta fataanaaf ji maaf dabbaratta karoora ijaaruun jiruu micheessa hayyoo qabaachuun abdii jabeessa ifannaa booda ofirraa fageessa jabaachuudhaan jiruu milkeessa abdiin biyya beekii dargaggeessa abdiin biyya beekii dargaggeessa guyyaan kalee barwaa hin dhufu ifannaan irraa baruuf ta'a gufu namni milkii yaade laaftutti hin rafu namni milkii yaade laaftutti hin rafu gaafii kana if keessaa deebisa sa'aniin kun yeroo ni karoorsa taayimii kiyya akkaaniin qindeessa maariinta waqti kun mayiddi beeysa time management mindin nausa time management jajjabeessa daqiiqaa labdiidha si yaadachiisa sa'aatiin hojiidha galatoma thank you